Bokkuu waan nama nyaadhee quufee wayi garaan kun na bokku. Maal ta'e? Hin beekne walla. Maali baay'ee doongortee dhaba baay'ee doongortee dhugaa. Siika. Maal ta'e? Ayi namni karaa galuun illee waan nyaataa shunkurtii jinnii maali homaa walitti guuree nuuntee galtee maal birrii guutuu ija kan keefoo ergee nyaata boleessi. Baratee akkas godhuun balleessitee qara. Baay'ee balleesse dhugaa. Maal jettee gaffuutee mallaqa kulli gaffuutee erge. Biyyi ana bilbilanii jennaan waan an akkasitti ergee kanaan wayi beekaa bu'amu. Amma maaluma nyaannee burra amma maaluma maal nyaanna. Boleessi kiyya homaan qabnu awwalni an qabu birrii 50. Birrii 50 saniin maal goone? Bakka yaada gaarii fiddilaal birrii 50 baay'ee nu geette. Sooma keessaa baraka jira sheexanni hidhameera 50 sun akiran nu geette akkam gooda beektaa? Hajjiin illee haa dhufu 50 san fuunee 50 saniin waan xiqqoo daakuu dinnichaa shunkurtii qullubbii jinnii maaliif jennee walitti binneetuma. Jinnii illee dhageeffadhu kaa jinnii jechaaf jedhe jinnii walitti binneetuma mana keessa daddalagannee wanti alaa nyaatan mallaqa nama harkaafitti waan ta'eef birriin 50tu yoo alaa nyaanne nyaata tokko jira ofitti yoo garuu manaa nyaanne nyaata hedduu waan nuuf iddoo hajjiin haa dhufu kan beekan kan daballee nyaata wayyu yaada gaarii galatoome ati birri 50 yuun qabda se'een jiru dhugaa ati nama gaarii abbo jiraata dureessa. Halo, eessa jirtu? Dafii kaasee eegaarra. Dhufee jiras. isin Akkam seenaa nagaan wal baradhamee saalatii maaf turteeti? ani isa wajjin karaa wal agarree asuma olee gatti ofirra wakii godhu ajaa'iba abdaa baratti wakii goota akkuma jarraa karaa irra wakii waliin godhu jirra sanaaf ture na fakkaata wal baradhaa waliin barattamoo akka eessa wal beektan? Lakkee akkuma jarraa karaa irra walitti dhufnee maqaa walii himanneetuma naa walitti himannu xiqqoo walitti aanaa salmaaf Romuun karaa margetti walumaan jijjiiraataa mire Jarjarallee gurbaan gurbaa keessa guri jarjarallee kanamaas isiniin jedhe maqaan keessanii? Maqaan kiyya Jaamsi jedhama. Jaamsi? Keessanoo? Kenna waluma qabaa. Yeroon illee ramadaana. Maal jedhee isin fidee? itti maddaa gamoo isaa baratanii akka bisa lafa dhufanii tajaajiludha. Kiyya Abdiisaa jedhama. Abdiisaa jedhama. Kan isaa akkuma jarraa yeroo baay'ee karee Saayiba kiyya saayiba wal beeknaa nama gaariidha nama harmaa fi karaasii qabadhee nama gaarii. nama gaariidha. Akkasii bareeda akkam bareeda wal barnoota gaarii nu haa ta'u. barnoota gaarii haa ta'u akkasitti jabaadha. Dhiifama waliin karaa irraa dhufu xiqqoo bishaan hajame manni fincaanii jira. Manni fincaanii jira. Era kun asumaan achi gad baay'ite. Akkana dabii mana fincaaniitti Dibarsiis. Asumaan achi deema. Era kun waan Sikkarsa. balbala xiqqoo wayi akkana dargaan seen. Dibarsiis. Itti akkatti seenu tana. Akkana cinatti deebi'ee akkana hojjete malee akkana sin godhu. La akkanatti seen akkana Laalis bal'aadha. la xiqqoodha akkuma mana keenyaa xiqqaa. Akkana dargaan seen. Ofii rakkoon qabu. Akkasii waliin seen. Duubuma seenii hin jedhama. Tole tole. Gara deemu. Madaboo maaluma taana jedhi maaluma taanaa jedhi maaluma baagi naa taana. Qoonqoo soomaatiin leensitu nu daraa. Mana taakkuu takka lama hoo jedhame amma eessa bulan asirra bulamu asirra hin geettu yoo akka itti rakkannee bulu nutu beeka. Maaluma si naqee jennaan namuma kana fuutee. Maaluma qote. Uuma biraa dhiisi waan biraa siin jennu maallaquma nu baas. Maallaquma baas. Dhageeffadha. Mucaan nama gaariidha. Makiina lama qaba. Mana isaa osoo manuma isaa si geessee osoo garte. Kophee kan alaabaa Dhageetteen an duraa barbeeka. Jarjara mucaa kana namni shunkurtii takkattii manaan qabne
namni shunkurtii mana hin qabne akkamitti qoonqoo soomaatiin sooma keessa nama fuudhee bita. Amma edana maanyaan. Hiyyeessaa akka kennaa ta'e fide. Hiyyeessaa akka kennaa waan argine nyaannu iyyuu suuruu fide. Usoo fide. Makiinaa akka qabu dilbii kana nu gabbuusu. Maal makiinaa qabu? Mee atammata dhugaa rabbi maaliif fidde natti? Maa fidde mana kennan beektaa nama tokko fidde jennee jiru maa fidde natti? Maaf iddoon fiddee maal? Kana mara wal agarree yeroo illee Ramadaana ani kabajamaa fi sa'aatiin ganama siggee kootu jennaan maani nama godhe akkama kootu hireen seena. Jarjarri gurbaa kanaa saree mogolaa deema. Saree mogolaa. Nagaa akka Abdii kenna usuu nama akka nuutu miskiina akka nuutu fide. Kama makiinaa qabu kana dilbii kana. makiinaa qaba jettee? Makiina nama qabu. Mana isaa osoo gartee na dhugumsu guyyaa tokko mee hin deema. Dura maan jedhu. Osoo nama sarphaa nama qaqallaa kennaalee kana gindoo ka ga'u fidde kana gudeelcha. Gindoo ga'u fidde garammaan isaa. Nama suuta nyaatullee osoo fide. Amma osoo nyaataa birrii hin bitanne. Nuuga yaa kana gindoon gaduma amoonni. Furdina isaa kana garte malee. Jarjara kan kee Daaboo isa daaboo takka nyaata. Dhiismee. Ooftee jarjarri kan kee kun ofaa danda'u akkuma jenne san. Nu mana kanaatti wata kan nyaannu. Manuma kana eessa deemaa jedhee bara namni. Ha? Hiriyaa ofii waliin galuu danda'an. Faallaa ofii. Hiriyaa ofii namni deemuu hin danda'u. Hiriyaa kanas kophaa kee jiraadha jechuudha. Hiriyaa kan kee kan makiinaa qabu. Dilbii gudeelcha kana. Amma maal jedhe hiriyaa. Ani kana marratti argee gorii jedheeni jennaan kabajamaan gorii naan afaana gorii jenne. Jedha akkana jedha. Ammuma hiriyaa kee ta'e. Dhufee mucaa. Dhugaa bannaan hiriyaa ta'e. Kootu seenan taa'e. Jira akkana siif manneen gahu. Okey, dhiiroo. Akkamis laati? Bareeda galata rabbi. Bareeddu maan jenna. Nagaa. Naaquma galata rabbi. Isin akkam? Kana gaarii jirra. Hin babbareeddan garuu shabaabaa qeerroo biyyaa san fakkaatan. Kanatti wajjin tetettanii taphachuun keessa kun namatti tola, nama gammachiisa. Wal kabajuu waliin bakka tokko jiraattanii haasa'uun. Nuka waliin nu qabe galatooma nuka waliin nu qabe hiyyummaadha. Innis hiyyeessaa akkuma argitanii innis hiyyeessaa anis hiyyeessaa. Amma birrii 50 qofa qabna waa bitanna jennee namni biyya kanaa qabeenya qabullee nama gargaaru. Isinuma saalfanne amma birrii 50 qofa qabna. Namni biyya kanaa hunduu taa'ama nama waa qabu jira hunduu. Isin amma makiinaa lama qabdan jedhanii maashaa Allah rabbi isin yaa. Eessa daladdanii bitattanii? Takke namaa hin qabu. Fooqii baay'ee qabdanii mana baay'ee qabdan jedhanii rabbi isin haa. Babarakachiisu. Maaltu jira? La eessatti dalagattanii makiinaa hagana ga'uun fooqii hagana ga'u ijaaratan amma birrii 50 qabnaa birrii 50 sanatti waan waa dabaltanii dhiifamu. Takke nabboleessoo fooqii wayituu hin qabu. Eessaa fuudhe fooqii jiru biyya namaa kanatti osoo fooqii baanne maal goona biyya baan. Makiinaallee hin qabdu? Takke wanna takka hin qabu miilaan deemaa obboleessoo. Isaan eessa wal barattan qofa? Bakki isaa akkuma jarraa karaarra walitti dhufnee hojjuman haasoineetuma waliin gallu malee qabee giddiin naan galee asuma manni kiyyaa isin dhiyoodha jedhee saatii lulluu qillee nu gennaa walumaan as gore. Qabeenya qabdan jecha isin miskiinuma akka kennaati isin? Maal osoo qabanne maal goonaa jiruu biyya namaa kana gubannaa obboleessoo. Nu hiyyummaa qabna malee gubataallee hin jirru. Amma gayyaanii dachaanamee isin taphadhaa tole? Amma rakkoo hin qabu yaadina walumaan mari'annaa hunda. Tole. Jabaadhaa. Tole. Horiyyaan aare? Laataa isin keessumaa miti ta'a. Okay, Allah. Aboo keessumaa. Abboo argiteemi? Waan jedhe argiteemi namtichi giddii qabee na fide jedhe. Amma birrii 50 sibira jirtu tanaan miskiina akka kennaa osoo abbaa qabeenyaallee taate birrii 50 tanaa waa binnee nyaadhaa jennaan akka boruu nu gargaaru. Nama qabeenya qabnu maannoo haa godhuu fi harkiseeti akkana qabee bara harkisee giddii badde namicha miskiina akka kennaa nama qabee fide kan waliin haa rakkatu fedhan qooqa haa waliin birrii 50 tan ta'e tanaa mana nyaataa dha. Ani birrii 50 tana ala yaanee ittiin nyaanna malee miskiina akka kennaa asitti hin galleen nyaanna. Namichi hagana ga'u kun afaan takkatti hin kutachiisu. Ammallee maal siin jedha beeku? Siin jedha guddaa fi yaa guddaa maal siin jechuu barbaada beeku?
osoo abbaa qabeenyaallee ta'e namichi kun birrii 50 tana baafnee waan feene binnee fi akka maqaan keenya nuun banne feenu uffata keenya kana baafannee itti gurgurannee nyaachifnu osoo abbaa qabeenyaa ta'e. Miskiina akka kennaa nutu nyaachisa. Nutu nyaachisa. Ufuu hin dandeenye. Ufuu hin dandeenye. Mucaan kun nu rakkise, nu cinqe, nu azzabe. Mee akkam goone yookaan daakuu gaffixa yookaan kaan godha yookaan kun akkanatti keessummaa qabee namatti hin gala. Mee akkam goone mucama kana akkamuma goone nummaan teennaafuu waan qabnu mana kana keessa jiraan. Ammaan booda qullubbii illee binne kophaa qabannaa ni irratti walitti. Shunkurtii illee inni kophaa taa'ee jira. Amma beena olii gadi. Yaada gaarii akkas ta'uu qabu. Amma deemeeti mana nyaataa dhannee waa nyaanna. Bakka nu yaas. Kana ta'uu qabu. Jarrana barbaadu nan deessa. Dalagaa irraa bayee ture beekte. dalagaan harreebii isaan asisiisan dalagaa jedha. Kaa kan feetani? Dalagaan mooyaa hedduu qaba. Kompiitar saayinsii waa hunda leenji'ee Photoshopii hin danda'a. Fotoogiraafii uumama kanneen. Anas seensa dalagaa barurraa. Amma karaa illee dhuftee ol ba'ee ciisime sirra. Haji. Raffi asuma raffi. Abbareessoo wanni uffatanii jiru. Wanni uffatanii mucaan gurguree na fakkaate hin agarre hin jiru waa takka. Akkasuma raffi shamiza makee fuula rafa deeffadhu raffi. Hin qabbanaa'u. Jams. Raffi bakka inni asuma rafa kalaate raffi. Okay, amma raftachuudha. Rafa. Shamiza makee fuula rafa godhu raffi maal godha ande. Mana isa horannaa po. Mana horadhaa ilaa bara. Maalonni mana isa horannuuf keessummaa isaa waliin. Qaalichi xiqqoon hin salphatu. Giramu ullaan raffisaa karaa irraa giddiin qabee na fide. Manuma akkam nu fedha. Ramsaa himuu akkam godhadheedha. Hirribnis na dide. Duraan qoonqoo nyaadhe malee hirribni nan qabu. Yaa Rabbi kiyya halkan dheerate. Amma too waa nyaanne suhurriis gahee jira. Yaa Rabbi maaluma ta'anuma. Haji. Yaa kii lafti bariite. Bariitu. Lafti bariite. Bariitu reema raffi deebi. Yaa Rabbi. Manuma akkamii dhufeedha. Otoo waan nyaanne lafti haa bariitu jedha amma. Beela na oolchuu jedha soomaanillee. Halkan iraata malee na bulchi amma soomas na oolchuu jedha akkana garaa qullaa. Namu akkam bira dhufeedha. Namni bishaanuma dhugullee namaa kennaa. Hadha malee namoonni natti hin deebitu waan akkana. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your